خيري مالي وان برا ربي سنين أجيسين وان جالة ربين إسني فعلات وإسن جنة أسدي بنما غرا دبي كينياتي غرا دبي كينياتي يرو أسدي بنو بوليس كينيا أيدا وانا بديتي والقبته نبي كيس جرا وان تيف إني يو نياتي كاتت تي وايد إما سنارة تكو أكانو دبت سجنة بوليس كينيا هيدر أبدي بلسوما الحمد لله بخير وفرة akkuma nama isin jedhu obboleewwan namni hedduun dhugaa isaa haala inni irra jiru qabatama waan hin beekneef waan hin argineef hedduu burjaaja'an hedduu rakkatan qalbiin muslimaa tokko yoo achi tokko tuqan hunduun dhukkubsata hunduun dhiiga muslimtoonni waan tokko irraa hidhan nabi sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم amma waan na gootanii يسي مجتان جرا هيدر lakki xumure bishaan dhuguu jira warri haga ammaa sababa abdiin gubateef gammaddanii gammachuun keessan inshaallah qarraa fi borurraa hin gabaabbata hin dhaabbata akkamitti akka dhaabdanii fi akkamitti gammachuu keessan san gaddatti akkasin jijjiirtanii fedhii rabbiitiin arguuf teessan jecha kana waraabbadhaa gammachuu guyyaa lama sadii gammaddan kana jijjiirama gadduudhaaf teessan in fayyaa in ka'a ka duraa dachaa abdiin dhufee bookkisuudhaaf ta'a. Amma arguuf teessanii rabbiin taarika dalagu jira rabbiin isallee itti ilaalee nullee itti ilaalee abdiin jijjiirama ajaa'ibaa fidu jira fayyaansa guyyaa lama dura doktoroonni fayyaa isaatiif riifarii barreessanii kaansel godhan nama akkanaa dhufee yoo lubbuu nu harkatti bade hin barbaanne warri riifarii itti barraa'e riizaaltii isaa arganii waan ta'e asumatti haa ta'u jedhee doktoroonni murteessanii obbiratti hambisan. Nama haala kanaan jiru waldhaanuu hin dandeenyu jedhee hospitaalli isaan itti ergan sodaatanii gaaga'ama lubbuu isaatiif ofirraa dhiisan. Booda yoo hin yaalallee ta'e yoo inni xiqqoosii haalli mijaa'ee lubbuun isaa hafee wayyaa'ee inni jedhu taate nutti fidaadha jedha warri kooriyaa hospitaalidha. Sana booda doktoroonni irra yaamanii sodaan keenyaa kan jalqabaa haala lubbuu isaa gaaga'ama lubbuu isaatiif sodaa guddaa qabna ture. Alhamdulillah amma sodaa lubbuu isaa hin qabnu shakkisanii fi sodaa san keessaa baanee jirra jechuudhaan haalli hargansuu isaallee sirraa'ee hanga har'aatti oksijiiniidhaan jiraataa ture. Oksijiinillee irraa baasanii ofii isaatii ciisee akka barbaadee hafuura baasaa deebisaa ture. Hanga har'aatti gurri isaa lamaan hin dhaga'u, ijji isaa lamaan hin argu ture. Ijji tokko guutumaan guutuu banameefii jira. Ijji tokkollee gurri tokkos dhaga'uu eegalee jira. Gurra tokko qofatu hafa. Inni kunillee sababni ijaatiif ka gurraa miidhama gurraa fi ijarra ga'e qofa osoo hin taane already gurra tokko keessa zayitiin seenee jira. Gurri tokko sababa ta'uu fi qaamni isaa baay'ee dallanuutiin gurrinni fi ijji itti hammaate. Amma immoo qaamni duraan sa'a 24 fi sa'a 30 dhiitaan qaama isaa dabaluu malee hir'ataan turre amma immoo hir'atu eegalee jira. Sababa qaamni dhiitee sun hir'achuu jalqabee madaa'uu eegalee fi ijjillee arguu jalqabee jira. Ofillee beekee jira. Namallee nama dhufee gaafatus beekee jira. Qaamninis duraan fuulli abdiidha. Abdii ta'uuf nama ta'uuf waan biraa ta'uu addaan baastee hin beektu. Amma garuu qirxii
فول أبدي تتبع جرا ججرما أجائباتي في ججرما بريدة سا الرأرجو جرا إن شاء الله حالك هنان تربان تقولي تفوده يادو بك أما جروحنا رارفرين برفمي في جنان فول لساتي في قام نساء قبات سني إن سر آياتين أبدي قبام قاف سر أمو إن شاء الله قجام راس بودا أبدي أولا قرر كنا مؤكد توف حواسني بيجا كيسا في بيجا لاكما خليل ساتين دعاي كيسا هالكاني قويا دي قرسا كيسا هالكاني قويا بايزاوي واي دي قرسا قويا تقبود بروف إفتان سرپرازي سنقول سرپرازي أجايبا سرپرازي أدى جروان تيفي واي دي هيدر سجلين كي مالتي حبيبي سجلين كي سري مت هيدر هيدرو Ndagamu sagaleen kiyya ijoollee. Sagaleen ana bira dhamoo Sumayyaa kanuma Heedartu rakkoo qaba. Qabee jira share repost copy link taphatamuudha. Oh. Sagaleen koo jira. نعم نقرا أستاذ. Okay. أيوة ريبورتي قد أجر روتي كوبلينج قد أمي هيدر Oh. ساتا ساتا فيكو Sanii fi akkuma reef jedhetti warroonni miidhamuu obboleessa keenya Abdii Raggaasaatti baay'ee gammaddan, baay'ee kulfitan, baay'ee ashaqxan, har'a boodan gammaddan, har'a boodan hin ashaqxan jechuu kiyya hin dhaabbata. Maaliif jijjiiramni ajaa'ibaa ta'ammiriin ajaa'ibaa mul'achaa jira. Jijjiiramni bareedaan argamaa jiru kun itti fufnaan inshaallah sadarkaa addaatiin gammachuu addaatiin kan wal agarru ta'a. Saniifiyyuu haalli fayyaa isaa inshaallah gurrinis ijjinis hundumtuu in sirratu fayyaa ni argatu jedhanii abdii guddaa qaba waan ta'eef nullee abdii rabbi irraa qabna. Doktoroonnis illee abdii bareedamitti himanii jiran waan ta'eef guyyaa muraasa booda qaama isaa guggubate kanneen gara wal'aanuu fi qaama isaa kana sirreessuu bakka itti qaamni isaa bakka biraarraa fuudhamee itti laxxafamuu yoo jiraate laxxafa. Bifa saniin kan fayyaa isaa itti fufu ta'a. Malee abdiin gubatee abdiin kasalatee achiin hafee achiin manatti galee miidiyaa irraa dhabamee daawwaa isaa dhiisee abdii kutatee qaanya'ee saalfatee manatti deebi'a jedhee namoonni eegaa turan baay'eedha. Inni kun ammoo hin jiruuyyu. Inni kun abjuu namoota muraasaa hawwii namoota gariidhaa ta'uu danda'a. Yoo kana jennu namoonni waan biraallee itti fakkaachuu danda'a. Dhugaa dubbachuudhaaf dubbiin akka miidiyaatii miti lafarratti namni amma obboleessa keenya abdii bira jiru kunoo har'a Dinayaas Mamadamimmiiti. Dinayaas kunooti ka achi oolu malee guyyaa lammaffaa bira buluu jira amma Dinayaas. Isa cinaa kan jiru nama amantaa bira nama kiristaanaati. Gaafa namni maaliif aduwwii baay'ee qabna beeke waan kana amantaa fakkeessanii waa baay'ee baxabaxuu barbaadu waan ta'eef abdii bira nama musliima tokko nama kiristaana tokko buluu jira hagarraatti. Doktoroota keessa namni kiristaanaa jira, narsii keessa namni kiristaanaa jira, namni musliimaa jira. Akka miidiyaa kana gubbaa waan biraa fakkeessanii qiyaamaa biraa fakkeessanii obboleessallee siyaasaa hin taanetti fakkeessanii namoonni mootummaa fakkaatanii obboleessallee hiisanii dararaa addaa sa'aatii silaa inni obboleessa barbaachisu sa'aatii inni silaa eenyu caalallee ana caalallee obboleessa isaa barbaachisutti irraa hidhanii dararaa jiran. So ammallee namoonni akka waan abdiin kana dura badii adda addaa dalageetti obboleessi illee abdii sun Raggaasaa illee akka waan badii dalageetti namoonni yaadanii fi fudhatan jira kallattii adda addaatiin.
abdiin yakka dalageera ta'ee amantaa walitti buuseera yoo ta'e addisuun raggaasaadha amantaa irratti akka namoonni gadiin jedhan walitti buuseera yoo ta'e gaafa fayyeen gaafatama. Nullee waliin gaafachuu dandeenya rakkoon tokkollee hin jiru. Garuu ammoo hanga beekutti addisuun